Baga nagaan gara lammii diijitaal iskeel dhuftan viidiyoo guyyaa irraa keessatti viidiyoo namoonni baay'een koomentii naa gochaa turtanii fi akkasumallee viidiyoo haalaan barbaachisaa ta'e tokko qabadhee isiniif dhufee jira. Innis viidiyoo namoonni baay'een yuutuub irratti viidiyoo ni maxxansitu garuu viyuun keessan baay'ee xiqqoo kan ta'ee fi viyuun koo guddachuu didee jettanii namoonni baay'een abdii murattanii yuutuubii dhaabaa turtanii kanaafuu furmaata ta'a jedhee yaade kanan isinii qabadhee dhufe karaa ittiin viyuu keessa yuutuubii irratti guddifattan tooftaa lama yookaan immoo mala lama isinii qabadhee dhufeen jira. Kanaafuu viidiyoo kana gadhumaatti yoo ilaaltan baay'ee tokko isin fayyada. Maatiiwwan chaanaalii kanaa kan hin ta'in jirtan sabiskiraayib gochuun maatii chaanaalii kanaa ta'a. Akkasumallee akka yuutuub algooriizimii namoota baay'ee biraan naaf ga'uuf laayik naaf gochuun viidiyoo haa eegallu. Viidiyoo guyyaa irraa keessatti viyuu yuutuubii irratti guddifachuuf yookaan immoo viyuu gaarii argachuuf mala lama fayyadamnee guddifachuu dandeenya. Inni jalqabaa baay'ee murteessaa ta'e gara yuutuub istuudiyoo bilbila keessanii al tokko ni cuqaastu. Erga cuqaastanii booddee koontentii yookaan immoo bakka viidiyoon keessan baay'inaan walitti qabamurra al tokko ni tuqxu. Koontentii viidiyoo keessanii yookaan immoo viidiyoowwan isin irratti gadhiistan koontentii keessan keessa al tokko ni tuqxu. Erga kana tuqxanii anaaf viidiyoon gadhiisaa ture kanaatti naaf fida. Kan keessan illee viidiyoo akka kanaatti isiniif fida. Waan nuti gochuuf kaane viyuu yookaan immoo viidiyoon keenya viyuu gaarii akka argatu gochuudha waan ta'eedhaaf. As keessaa koontentii kana keessaa viidiyoo nuyi viyuu akka argatu yookaan immoo viyuu isaa kan nu jalaa bu'e tokko ni tuqna. Fakkeenyaaf tambineelii asirraa mul'atu akkaataa seetingii yuutuub sirreeffatanii lakkoofsa biraatiin verifaayi godhatan kan jedhu kana viyuu isaa guddisuu waan barbaaduu fi maal gochuun qaba? Tambineelii jijjiiruun qaba jechuudha. Taayitilii illee jijjiiruun ni danda'ama yoo barbaadani garuu inni baay'ee murteessaa ta'e tambineelii jijjiiruudha. Sababni isaas tambineelii yoo jijjiirtanii namoonni duraan viidiyoo keessan arganii turan garuu tambineeliin isaa yeroo jijjiiramu akka viidiyoo haaraan gadhiifametti irra deebi'anii viidiyoo keessan daawwatu waan ta'eedhaaf tambineelii jijjiiruun baay'ee murteessaadha. Isa gochuufis al takkaa viidiyoo jijjiiruu barbaadan al tokko tuqxu. Erga tuqxanii booddee irra keessaan mallattoo biirii kan fakkaattu al tokko ni tuqxu. Erga tuqxanii ammallee gara kanaatti isin fida. Ammas irra keessaan mallattoo biirii kan fakkaattu tokko ni jirti. Ishee al tokko ni tuqxu. Hubachiisa asirratti yoo barbaadan taayitilii keessan illee jalarraan jijjiiruu dandeessu. Kan koo taayitilii jijjiiruun barbaadu ammaaf tambineeliidha. Kunoo akka kanaatti naaf fida. Cheenji kan jedhu jalarra ni jira. Bakkan qubaan isinitti agarsiisu kana al tokko ni tuqxu. Cheenji kan jedhu gara gadiitti ni jira waan ta'eedhaafi. Al tokko sarara tuquun tambineelii koo kan duraanii kana fakkaata bifisaa kan duraan irra jiru amma garuu bakka xiyyaan tuqee cheenji tuqeen tambineelii haaraa galcheen isinitti agarsiisa. Gara imeejii keessan yookaan immoo gaaleerii keessan isin keessaas keessaatti kan barbaadan ni filattu. Ani tambineelii isarra bareedu yookaan immoo tambineelii fooyya'aa ta'e qopheeffadhee waan hin jiru as keessaatti tokko irra tuqeen viidiyoo kana tambineelii isaa jijjiireen isinitti agarsiisa. Kanaafuu tambineelii jijjiiruuf imeejii keessan keessatti dura yookaan gaaleerii keessan keessatti seef godhachuu qabdu. Bakka xiyyaan isinitti agarsiisaa jiru kunoo ani gaaleerii kunoo isa kanatu irra miidhagaa waan ta'eedhaaf duraan kana kan ture gara kanaatti jijjiiradheeni isa booddee seef nan godha jechuudha. Sababni isaayyuu namoonni tambineelii kee duraan bareedu yoo ta'e isaatiin ilaalaa turaniiru. Amma garuu gaafa tambineelii kee jijjiirtu akka viidiyoo haaraan gadhiifametti waan ilaalaniidhaaf sadarkaan viyuu keessanii baay'ee guddisuuf tambineeliin jijjiiruun baay'ee murteessaadha. Kana gochuuf viidiyoo tokko lakkistanii yookaan maxxansitanii daqiiqaa 24 ol saayitii 24 ol viidiyoon keessan turuu qaba. Sababni isaayyuu yuutuubiin effeektii akkasiin irratti hin uumneedhaafi saayitii 24 booddee viidiyoo keessan irraatii tambineelii jijjiiruu ni dandeessu. Erga kana filattanii booddee irra keessaa seef bakki jedhu ni jira. Seef gootuu jechuudha. Malli inni tokkoffaan kana fakkaata. Erga seef gootanii booddee tambineeliin keessan kan duraan saayitii 24 torban 2-3 ji'a moor waggaayyuu namoonni ittiin ilaalaa turan akka kanaatti isiniif jijjiirama. Guyyaa kanaatti kaatee viidiyoon keessan akka haaraatti namootatti mul'ata. Sababa kanarraa kan ka'e namoonni viidiyoo keessan akka viidiyoo haaraatti yookaan immoo yuutuubii kana akka viidiyoo haaraan gadhiifametti yaadanii viidiyoo keessan ilaalu. Inni kun viyuu keessan guddisuuf baay'ee murteessaadha. Kanaafuu malli inni lammaffaan yookaan immoo malli inni lammaffaan ittiin viyuu keenya guddifannu taayim manaajimentii. Taayim manaajimentiin yookaan immoo saayitii nuyi itti viidiyoo keenya maxxansinu. Amma fakkeenyaaf Itoophiyaa keessatti namoonni yuutuub hojjetan baay'een isaanii guyyaa yookaan immoo
sa'aatii 9 hanga sa'aatii 12tti viidiyoo maxxansuu qabu. Sababni isaas namoonni baay'een kan isaan onlaayinii hordofan yookaan immoo hojii isaanii wanta garaagaraa xumuranii kan isaan taa'ee manaaj godhan yookaan sooshaal miidiyaa irra kan isaan ilaalanii sa'aatii 9 hanga 12 waan ta'eedhaaf yeroon isin viidiyoo maxxansitan sa'aatii 9 hanga sa'aatii 12 gidduu ta'uu qaba. Sa'aatii uummanni yookaan immoo namni sooshaal miidiyaa irra hin jirre yoo viidiyoo keessan maxxansitanii namni yookaan immoo daawwataan keessan dhibuu danda'a. Inni tokkoffaan baay'ee murteessaa ta'e tambineelii jijjiiruudha. Inni lammaffaan immoo sa'aatii 9 hanga 12 gidduu viidiyoo keessan maxxansuudha. Viidiyoo kana gadhumaatti waan dhaggeeffattaniif galatoomaa. Namoonni sabiskiraayib keessan guddifachuu barbaadan Lammii Diijitaal Iskil jedhaatii teelegiraam giruuppii koo jooyin godhaa. Achi jalaan koottaa naguun namaa isiniin jedha. Viidiyoo itti aanutti hanga waliin arginutti galatoomaa. Baay'ee.